Filisxeemonni mirga biyya ofii hundeeffachuu gonfachuu barbaadu. Haa ta'u malee hanga har'aatti kana raawwachuuf hin dandeenye. Hojjettoonni hospitaala Gaazaa guddichaa akka himanitti daandilee dhiyoo jiranitti lolli cimaan waan jiruuf dhukkubsattoonnii fi baqattoonni hospitaalichaa keessatti haala hamaan danqamanii jiru. Naannoo Amaaraa godinoota garaa keessatti lolli humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti gaggeeffamu guyyoota muraasa darban keessa hammaachuu jiraattonni BBC'tti himan. Amma oduu bal'inaan isin biraan geenyaatti akkan faana turtan isiniin jechuudhaan oduu keenya kan bal'inaa isin biraan ga'am. Filisxeemonni mirga biyya ofii hundeeffachuu gonfachuu barbaadu. Haa ta'u malee hanga har'aatti kana raawwachuu hin dandeenye. Tattaaffiin biyya Filisxeemotaa kan West Baankii laga Yordaanosii fi Gaazaa cittuu lafa handaara galaanaa Meeditiraaniyaanitti argamtutti biyya walabaa hundeessuun sababa walitti bu'iinsa Israa'el waliin itti fufeef milkaa'uu dhabe. Filisxeemonni West Baankii fi baha Yerusaalem keessa jiraatan bara 1967 irraa kaasee Israa'el jalatti bulu. Israa'el West Baankitti manneen namoota walakkaa miiliyoonaa qubsiisuu ijaarteetti. Ijaarsi Israa'el sun seerota idil addunyaa kan sarbuudha. Israa'el garuu kana hin fudhattu. Akka dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ejensiin dhimma baqattoota Filisxeem jedhutti baqattoonni Filisxeemota miiliyoona 5.9 ta'an biyyoota garaa keessa jiraatu. Dhimmi baqattoonni Filisxeem gara lafa irraa buqqaan amma biyya Israa'el jedhamtuutti deebi'uun dhimmoota falmisiisaa ijoo keessaa tokkodha. Filisxeemonni mirga hiree ofiin murteeffachuu barbaadu. Haa ta'u malee hiree isaanii murteeffachuutti hedduu hin milkoofne. Hariiroon Filisxeemonni qondaalota Israa'el waliin qaban waldhibdee hamaan kan ibsamudha. Dinagdeen Filisxeem diigamaadha. Uggura yookiin dhorkii Israa'el baastu jala hin baane. Hawaasa Filisxeem miiliyoona lakkaa'aman keessa harki caalaan ammayyuu nyaataan of hin dandeenye deeggarsa irratti hirkatu. Hoggansi siyaasaa Filisxeem garee Islaamistoota Hamaas Gaazaa to'ataniif paartii Faataa kan dura West Baankiin bulchuu gidduu garteen tureera. Gama kaaniinis Israa'el waraana guyyaa 6 hordofuun bara 1967 irraa kaasee baha Yerusaalem qabachuun magaalaa Yerusaalem akka magaalaa guddoo isheetti labsatteetti. Hawaasa idil addunyaa bal'aarraa garuu beekamtii hin arganne. Filisxeemonni Yerusaalem gara fuulduraatti magaalaa guddoo godhan jiru. Manni marii nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi qaamoleen idil addunyaa biroo Filisxeemotaa fi Israa'el gidduutti nageenyi bu'uu kan danda'u furmaata gartuuwwan lameen hammaateen jiru. Biyyi Filisxeem birmadummaa qabdu Israa'el cinatti hundaa'uun karaa biyyoonni lamaan nageenyaan waliin jiraatan mijeessutu barbaachisa jedhu. Haa ta'u malee gara fuulduraatti hedduu hin tarkaanfanne. Oduma kana keessaa osoo hin bahin oduu kana wal qabatu hojjettoonni hospitaala Gaazaa guddicha akka himanitti
daandilee dhiyoo jiranitti lolli cimaan waan jiruuf dhukkubsattoonnii fi baqattoonni hospitaalichaa keessatti haala hamaan danqamanii jiru. Ogeessi wal'aansaa baqaqsanii hodhuu hospitaala Al-Shifaa akka BBC'tti himanitti hospitaalichi bishaan, nyaataa fi tajaajila elektiriikii hin qabu. Israa'el naannichatti Hamaas waliin wal loluu himtus hospitaalicha irratti garuu hin dhukaasne jette. Ogeessoti fayyaa daa'imman wal'aansa irratti turan 2 du'uun 37 ammoo yaaddoo keessa jiraachuu erga himanii booda Israa'el guyyaa dilbataa daa'imman gara hospitaala nageenya fooyya'aa qabu geessuuf akka gargaartu himteetti. BBC'n suuraalee Al-Shifaatti yoo xiqqaate daa'imman 20 reefuu dhalatanii kutaa wal'aansaa keessa jiran mul'isan argateera. Tajaajilli elektiriikaa waan hin jirreef wal'aansi addaa daa'imman reefuu dhalatanii hojjechaa hin jiru. Kanaaf daa'imman kunneen lubbuun isaanii darbuu danda'a jechuun ogeessoti fayyaa akeekkachiisaniiru. Lolli dhiyeenya waan jiruuf dhukkubsattoonni dhiyeenya wal'aansa baqaqsanii yaaluu argatan achi baafamuu akka hin dandeenye akkasumas namoota du'an awwaaluun waan hin danda'amneef reeffi bakka tokko walitti qabamaa jiraachuu gabaasaaleen ni himu. Namootni kumaatamaan lakkaa'aman hospitaala Al-Shifaa keessa daa'imman jiru jedhamee yaadama. Humni ittisaa Israa'el irra deddeebiin Hamaas holqa hospitaalichaa jala jiru keessa sosso'aa jira jechuun himateera. Hamaas kana ni haala sagalee dhukaasaa fi boombii sakandii hundatti hospitaala Al-Shifaa keessatti ni dhaga'ama jechuun ogeessi baqaqsanii hodhuu Marwaan Abu Saad BBC'tti himaniiru. Yaaliin isaan namoota du'an awwaaluuf taasisan sababa lola naannicha jiruun hin milkaa'in hafuus dubbatan. Sababa reeffa kanneeniin tatamsa'inni dhibeewwan kamuu akka uumamuu hin barbaadnu jedhan. Dabaluunis jenereeterri boba'aa waan fixeef firiijiin kutaa reeffaa hojjechaa hin jiru jedhaniiru. Oduu gama biraatiin naannoo Amaaraa godina garaagaraa keessatti lolli humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti gaggeeffamu guyyoota muraasa darban keessa hammaachuu jiraattonni BBC'tti himan. Keessumaa godinaalee Goojjam Bahaa, Goojjam Lixaa, Shawaa Kaabaa fi giddugala Gondaritti lolli cimaan gaggeeffamaa jiraachuu himu. Jiraattonni BBC'n dubbisee jiraattonni naannichaa nageenya isaaniif maqaan isaanii hin eeramne akka jedhanitti torbee darbe keessa lolli humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti lolli cimaa deemeera. Jiraataan godina Goojjam Bahaa aanaa Quwaaritti kan ta'aniif maqaan isaanii guutuun akka hin dhahamne kan gaafatan obbo Abbabaan jedhaman waraanni mootummaa aanichaa to'achuuf guyyoota 4 dura waraana banuun lolli cimaan deemaa jiraachuu himan. Loltoonni mootummaa duula bananiin waraana cimatu adeemaa jira jedhan obbo Abbabaan.
Raayyaan ittisaa meeshaalee gurguddaa dhukaasurraa kan ka'e manneen jiraattotaa fi dhaabbilee garaagaraarraa miidhaan gahuu himan. Lola kanarraa kan ka'e jiraattonni rakkataniiru jedhama. Raayyaan ittisaa ji'a waxabajjii keessa lola hidhattoota faannoo wajjin geggeesseen aanaa Quwaariitti gadhiisee bahuu himan. Jiraataan biraa maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan. Boodarra waraanni mootummaa deebisee to'achuuf yaalii gochaa turuuf diroonii fi meeshaalee gurguddaa fayyadamuun namoonni hedduu miidhamuu dubbatan. Godina Goojjam Bahaa aanaalee tokko tokko keessatti lolli meeshaalee gurguddaan deeggaramee geggeeffamaa jira jedhan jiraattonni. Keessumaa magaalaa guddoo aanaa Biibunyi kan taate Diggoo Tsiyoonii to'achuudhaaf raayyaan ittisaa gaafa Sanbataa sadaasa 4 irraa kaasee hidhattoota faannoo wajjin lola cimatti akka jiru jiraataan naannichaa kan ta'an obbo Malaakuu Bishaw himan. Wiixata darbee Madifiin karaa mooxaarraa dhuka'ee namoota 5 madeesse jedhan. Madifiin jiraattonni magaalichaa sirna gaddaaf walitti qabaman biratti kufee namoota kana madeesse jedhu. Iddoowwan raayyaan ittisaa to'atetti garuu dargaggoonni faannoo deeggartu jedhamuun qabamanii fi ajjeefaman jiraachuu dhaga'eera jedhan. Miidhaan biraa jiraattota biroorratti gahuusaa akka hin beekne dubbatan obbo Malaakuun. Aanaalee Bulinyii fi Quwaariitti jedhaman adoolessa gara xumuraarraa kaasee hidhattoota faannootu to'ataa ture jedhu jiraataan kun. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Ankoobaritti xayyaaraan deeggaramee raawwatamuu himan. Haleellaan heelikoopteraan deeggarame raawwatameen namoonni hedduu miidhaman jedhu obbo Kaasawuun Masfiin. Maqaan isaaniif kan geeddarame gandoota aanichaarratti haleellaan gandoota baadiyaa aanichaarratti raawwatamee namoonni miidhamaniiru jedhama. Dilbata darbirraa kaasee godinicha keessa iddoowwan manzii Anisxookiyaa jedhamanitti walitti bu'iinsi jiraachuu jiraattonni himan. Godina Kaaba Walloo magaalaa Laallibalaatti waraana mootummaa fi hidhattoonni faannoo wal waraanuu Rooyitersi jiraattota naannoo waabeffachuun gabaase. Jiraattonni duulli geggeeffamaa jiru bakka hambaa sadarkaa addunyaatti galmaa irratti miidhaa akka hin qaqqabsiifne yaaddoo qabaachuu himan. Dilbata darbee bakka mana amantii kana cinatti argamutti raayyaan ittisaa meeshaalee waraanaa dhukaasaa turan jechuun Rooyitersitti himee ture. Walakkeessa Gondarittis lolli humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti geggeeffamaa jiraachuu namoonni 2 BBC tajaajila afaan Amaaraatti himan. Iddoowwan biroottis tajaajilli intarneetii fi bilbilaawwan haala naannichaa jiraattota irraa hubachuun rakkisaa ta'eera. BBC'n lolaa fi walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatti geggeeffamaa jira jedhame kana bulchiinsa naannoo Amaaraarraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Walitti bu'iinsi raayyaa ittisaa fi hidhattoota faannoo gidduutti erga eegalee ji'oota kan lakkoofsise yoo ta'u, yeroo kana qabbanaa'aa yeroo biraa ammoo hammaataa ture. Torbaan darbee waggaa tokkoffaan waliigaltee Piriitooriyaa waraana Tigraay goolabee yeroo yaadatamutti biyyoonni lixaa wal dhabdee naannoo Amaaraa keessa itti
itti fufee isaan yaaddessuu ibsanii turan. Oduun keenya ka har'aaf qabanne kanumaa. Ardii Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib sheer gochuudhaan namoota hin dhaqqabin bira qaqqabsiisaa jechuudhaan sagantaa keenya xumurraa. Waan nu faana turtaniif galatoomaa. Qophii keenya kan hafe wajjin turaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Subscribe to my channel.